Yoo yaa harka fuunee ilmaan Oromoodhaa jirtu ilmaan Oromoodhaa kan asirratti argamtan hundi keessanuu hiriyoonni kiyyaa qaqqaalii fi gaggaariin egaa har'aa waan kana namni hin beekne yoo jiraate qabadhee dhufee jira. Waan kana guyyaa har'aa gara miidiyaa irratti affeeruudhaan egaa kan warri waan kana hin beekne hiriyoonni kiyyaa akkanarraa baratanii waan kana amma booda yoo argan waan kana hin beeku akkan jenne baay'ee barbaachisaadha. Maaliif jennaan waanuma ardii kanarra jiru dursa baruu qabnaa jechuu barbaade. Egaa kammee gaalli kuni maalidha? Gaala jedhama. Maqaan isaa nama gaala jedhama yookaan afaan Arabaatiin immoo Ebilillee jedhama, Jamal jedhama. Gaalli kuni iddoon jireenya isaa maal keessa? Mana keessa moo mana keessa moo ala keessa warri jettan? Akkuma beekamu nyaanni inni itti nyaatu kuni nyaata isaati. Fakkeenyaaf kuni amma nyaata isaati. Baay'ee das nama jedha gaalli kuni akkuma namaati. Wallahi dhugaa akkuma namaati. Gaalli kuni hedduu das nama jedha. Baay'ee namatti tola. Ani gaala kana dalagulleen nan jaalladha. Egaa warri namni tokko gaala hin dalagu ani maal hin dalagu jedhaa ture. Yaa kana qofa odoo hin taane dalaguu qofa odoo hin taane gaalli kabajamaadha. Rasuula biratti sallallahu alaihi wasallam baay'ee jabaadha. Maaliifi Qur'aana keessatti dubbatamee jira. Kabajamaadha rasuula biratti. Akkasuma waa hedduu irraa barattan jedhee yaada. Inni tokko kinoo bishaanis as keessaa dhugaa. Amma kuni bishaan dhugaa jira. Kun akkuma argaa jirtan kana baay'ee tokko miskiina naman tuqu qabadhe kun nama harka kiyya kana irratti argaa jirtan jedhee yaada. Ani har'a baadiyyaa deemee waan jiruuf baay'ee tokko wantiidha. Hedduu namatti tola. Kun amma hundi isaaniitu ni agartan jedhee yaadaan amma gaala kanniin ni agartan jedhee yaada. Namni hin beekne hin jira jedhee yaadu. Akka namaatitti booyaa, akka namaatitti dheebotaa, akka namaatitti waa hunda tajaajila. Waan isin ajaa'ibudha gaalli kuni. Laal amma hundi isaaniitu kara kiyyatti as dhufanii jiranii. Hundi isaaniitu kara kiyyatti as dhufanii jiran. Hedduu nama ajaa'ibsiifata. Nama laala akkuma ilma namaatitti. Akkuma ilma namaatitti an amma na baratee jira nan tuqu. Ani gaala kana hin dalaga. Dalagaan tuffiin qabdu. Kunniin amma warra asitti qalmaaf fa'aa qopheessanidha waan xiqqoodha. Kun asitti qalmaaf qopheessan yeroo baay'ee ji'a keessatti qaqqalatanii ji'a jaarraan qalatanii waan akkasiiti amma jechuudha. Biyya Saudi Arabiyaa kana keessa yaa ka dhufee jira gara kiyya guutuun isaa. Warri hin beekne akkan sodaanne gaala kana maaliifi baay'ee gaala waan isaa barachuun bareedaadha. Gaalli Itoophiyaa keessatti inuma jira garuu naannoo kee amma fakkeenyaaf akka naannoo keenyatti hin jiru. Akka naannoo keenyatti gaalli kuni hin jiru. Ani erga deemee karaa Hadaamaa Ulii kana ol dhufeedha kan isa baradhe. Hadaamaa ol egaan ol dabreedha kan isa baradhe. Ani yeroo xiqqarraa ka'ee hanga dargaggummaa kiyya
hanga barumsa baradhee barumsa kiyya achitti fixee deemetti waa takka hin beeku jechuu gaala kana. Gaafan biyyaa bahu yeroo karaa deemu arge. Gaafan hadaamaa deemuu fi gaafan biyyaa bahu qofa kan gaafni ani ijaan isa arge jechuudha. Kanaafuu gaala kabajamaadha. Gaalli ilma namaa biratti kabajamaadha. Nu biratti baay'ee kabajamaadha. Jaalatama quraana keessatti dubbatame baay'ee namatti tola. Ana baay'ee dasna jedha. Isinitti illee akka isinitti tolu abdiin qaba. Warri an gaala hin dalagu. Ani gaala akkamiin jedhee dalagaa jettan gaalli maal isiniif fakkaate gaalli waan bareedadha dhugaa nama beekutti jechuudha. Dalagaa qofaa miti gaalli anamma tuni waan an dalagu kun garuu yeroo tokko yeroo abbichi kun hin jirre ni qarqaara. Baay'ee namatti tola. Gaalli kun laal nyaata isaa laala. As keessaa nyaata kana mana kenneef kalee kenneefi guyyaa lama dura kenneefi akkasumatti bakka hin nyaata. Baay'ee namatti tola gaalli. Isinis waan kana hedduu akka namatti tolu nan beeka. Isinitti akkan tolu abdiin qaba. Asumarraa warri channel kiyyaaf haarawaa taatan like, share, subscribe godhuudhaan maatii nootaati. Akkuma guyyaa har'aa gaala fidee dhufe kanatti waan birallee waan haarawaa laalee fidee dhufa. Kanaafuu bineensota gargaraatu jira. Waan akka kuruphee waan akka kuruphee namni wallaaltan jedhee yaadu hin jiru. Waan akka hilleetti waan ammallee deebi'ee jaldeessa namni wallaalee hin jira jedhee yaadu. Waan akkana kana fa'aatu iyyuu naannoo kiyya kanatti argama. Waan shabkii mana keessatti qallabamuudha. Waan akkasiisanis guyyaa biraa qabadhee isinii dhufa. Ammaaf warri waan kana laaltan galatoomaa isiniin jedha. Share, like, subscribe godha. Maatii taati nu wajji itti bohaaraa isiniin jechuu barbaade. Inna warri dachee Saudi Arabiyaa tuni maal fakkaatti jedhaa jirtan amma kana baay'ee tokko akkana jirti jechuudha dacheen Saudi Arabiyaa. Amma kana kuni waan akka mazraati. Laakiin garri achaan suni manneentu jira. Inni biraa immoo akkana gadis yoo laalle achi gadi fagaata malee manneenuma jira. Okay. Okay, galatoomaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemuunitti nagaan naa turaa isiniin jedha ilmaan Oromoodha.